ammatti akkuma jibuutti jira. Walaloon koo inni duraanii waa'ee amantaa irratti dubbadhee turee jira. Amma mootuu waa'ee barnootaa irratti deebi'ee mootuu xiyyeeffannaa isaa gadi fageenyaan jaarraa dur darbe maaltu dalagamee waan akka jiru as keessatti mootuu ka wajjin haasofnu ta'a jechuudha. Waggaa 12 xaariidhaan miidhamee isa barsiisuuf maatiin isaa cinqamee waan qaban fuudhanii kan dhaban yaadanii ofii gaddaddamaa isa barsiisanii borna gargaara barnoota xumuree galmumaan gahadhaa waan qabu gurguree hamilee gurguddaa nurra kaahatanii yoo takkumaan barataan kufee galu xaarima isaanii mee eenyu haa qaban. Barnoonni yoo jirre guddinni nun jiru akka hin buqaane siidaan taaddee birru halkanii guyyaa dubbisaan miidhamee umriin dargaggummaa barnootatti dhume dalagateen qabu hiyyeessa jedhamee surree takka qabu jilbaan itti dhume baadiyyaa magaalaa jidduu lukaan deeme akkanatti miidhamee barataan yoo kufu abdii maal horataa warri booda dhufu. Jabaannee barannaa martuu haa baratu akka wallaalaan beekumsa argatu ummanni keenya barnoota baratee wallaalummaan badee beekumsi bal'atee barnootaan qaroomee akka nuu milkaa'u addunyaa guddatteen akka walqixxaawu. Guutuu addunyaatti barnootaan mul'annee oromummaa keenya addunyaatti himannee addunyaan nu beekee akka nu kabaju sammuu keenyaan deemna tokko nun ajaju. Hayyoonni keenyayyuu barnoota dhaamani barattan malee gabrummaan baatani furmaanni keenya barnootaan nuu dhufa qabsoon barnootaan lamuu itti fufa. Kan barateetu mirga isaa falmataa ofirra darbeetu biyya isaaf dhaabataa sirrittaa baratu Oromoon hundinuu akka hayyuu oomishnee addunyaaf erginu. Intiraansii sodaattee manatti hin galini isuma sodaattee biyyaalleen badini erga intiraansii kun jalqabamee barataan kilaasii keessaa dhabamee barnoota dhiisee bakka arge oolaa gariin arabatti tisaa jira hoolaa. Gariin immoo mana caatii jira uf jala deebisee mataa isii ciraa achitti mirqaanee ijuma bobaasa birrii kiisii qabu achitti lolaasa. Yeroon barnoota achitti gubate humni dargaggummaa achitti dhumate warri rabbiin sammuu isaa bane jarri caatiif mana puulii gane ijoolleen barnoota hordofte sammuu ufii miitee kitaaba dubbifte qabsoo caaleen barnoota mo'atte yuunivarsiitii jirtu hundinuu milkoofte. Allahu Akbar! Barataan Oromoo reeshoon jabalaara hammi darbiinsaa baraan ol ka'aara baraan allee qabsoon jabaatteerti ijoolleen Oromoo garaa hidhatteerti. Qabsoon finiineera yoo achi ilaalu kan baranaa kun hunduma kan caalu. Ganama bahanii galgala galanii waraana ofii harka qabatanii bitatti gaachana mirgatti waraana qabsoon kana malee eessaa irra aana. Jira kunoo kan cimee barate kan firii olaanaa hunduma argate tulluu ta'een fagoorraa mul'ata Kaalid Bashiirii eenyutu dagata. Gosaan ageessoo baadiyyaa dhalatee bultii addaa galee sammuudhaan moohatee Kaalid Bashiiriitiin hiriyoota turte qabxii adda ta'een intiraansiin lufte. Barumatu keenya dhugatu nuuf gale Oromoon hayyuudha kan barnootaan male jaarratu naannahee gara keenya dhufe kanaaf Oromoon qabxii hunda cufe. Jaarraan bara kanaa kan durii sochoose ijoollee Oromoo beekumsaan ol kaase kan namni qaqqabe rabbitti ol qaba rabbiin suuta deemee rakkataa dhaqaba. Isa harka namaatiin boollatti gatame kan badii tokko malee alagaan jibbame gargaarsa ofiitiin rabbitu ol qaba kan rabbi ol qabe eenyutu qaqqaba. Jaarraa dur darbe maaltu dalagame Oromoon barachuun akkamiin argame jaarraa tokkoof Oromoon akka baranne inni baradhaa jettan lammuu akka yaadamne baradhaa jetta malee eenyu akka baratu Oromoon jaarraa tokkoof barnootaan argatu. Tasa ta'e icciitiin jala harkaan baane Taaddasaa Birruu ofiisaan dhageenne akka nu kuffisan Taaddasaan dhagahee jarattiin wal dhiigee qabsootti gabbahee waanjoo gabrummaa dhiitee keessaa lixee qabsoo itti bufee yaaddoon jara fite. Salphattii miti barnoonni kan dhufe gootonni baay'een isa keessatti miidhamee isa keessatti kufe sirriitti haa barannu. Barnoota barachuun maal nu rakkisa sammuma keenya beekumsaan bal'isa. Inni barate biyya isaa gargaaraa doktora ta'ee dhibamaa baraaraa teknoolojii baree biyya isaa qaroomsaa dukkanaa baasee hawaasa ifoomsa. Gaafii gaafatee deebisaa argata qabeenya biyya isaa daangessee horata barnoonni ifaadha fala dukkanaati barnoota barachuun soorata sammuuti
ifa addunyaa guddina biyyaati hayyuu biyya bulchaa wallaalaadhaa miti. Wallaalli dukkanaa lafa hin argitu, lafa argitu malee gara deemtu hin beektu, gara deemte yoo hin beekne eessayyuu hin geettu. Mucuceessee wallaalli duubatti si deebisee imala fuulduraa si jalaa kuffisee dinne wallaalli maa nu dhaala qabeenya addunyaa beekumsatu caala. Hunduma caalchifnee barnoota filannaa barnootaan qaroomnee wallaala qolanna. Addunyaan guddattee teknooloojiin bal'attee kalaqa adda addaatiin ummata gargaartee kan lubbuun raafe waan baay'ee argatte. Beekumsa haa horannu hin barbaannu wallaala hayyuudhaaf wallaalaan maaliin wal madaala kan arra barate bor biyya isaa dhaala. Wallaalummaan barkaraatti cufa bahaagala dhogeeti taasisaa kufa beekamsa qabaannaan baay'ee kabajamta nama birattis hedduu jaalatamta. Oromiyaa barnootaan guddifna kalaqa haaraa oomishnee mul'ifna fuula keenya barnoota deeffannee wallaalaaf dukkana duubatti hambifne barnoota barannee beekamtii arganna sammuudhaan bal'annee biyyallee bulfanna. Yeroo atiin dura biyya keenya saamanii ummata keenya barnoota dhooganii ummanni Oromoo akka waan baranne akka gaafatee deebisaan arganne ummata kana duubatti hambifna uf jala deebinee irratti sirbina. Yoo ummanni kun barnoota barate maalummaa barnootaa gallaalee hubatee achi booda ilma isaa barsiisaa haala mijeeffannaan biyyumaa nu baasa jettee barnoota dhoogitee biyya teenya nyaattee lafeesii qorgitee dabareen itti wal lufaa turte baala irraa nyaattee jirma isaallee murte. Ummata kana kaan tumaa kaan ajjeesaa kaan immoo ari'aa biyyarraa balleessaa gariin jiraatuudhaaf gad jedhee shelataa badii tokko malee sodaatee dhokataa qawween sodaachisaa ummata darartee baay'ee miidhaa turtee akkasiin dabarte. Waan godhu godhee biyyarraa yoo gale kunis jijjiiramee dalagaa eegale. Abbaa biyyummaa mirkaneeffatee biyyuma guutuu harkatti deeffatee yeroo kana garuu ummanni barateera. Mirgaaf dirqamallee sirriitti hubateera. Haa ta'u garuu humnaaf dadhabanii saamichi eegallaan diddaa jalqabanii. Waggoota hedduudhaaf garmalee miidhamnee humnuma dhabuudhaan alagaan dhiibamnee albuudhaaf qabeenya biyyarraa saamamnee maqaa oromummaa alagaan jibbamnee gabrummaa hammeenya alagaan reebamne. Ummanni keenyallee tole jedhuu didee lamuu gadi hin jennu waan fedhe yoo fide jedhee ummanni wal kakaasee innis ari'aa kaan immoo ajjeesee gariin sodaatee cal jedheetuma laalaa gariin ari'amee jiraata halaala. Kun mana hidhaatti beelaan dararamaa kun waraanaan biyya keessa ari'amaa biyyuma isaatti adamsaa turanii daa'imaaf dadhabaa jarjarsaa tumanii. Afaan saba kootii anis himaan boonaa kan hambaa hawwilee maal isarraa goona kennumaan barreessee kennumaan dubbadha afaan oromootiin addunyaan mul'adha. Eessattuun qaanfanne afaan koo dubbadhe oromoodha jedhee lammii koo himadhe kennumaan dubbannaa oromoonni koota keetumaan dubbadhu kan ormaatiif bootta. Allahu Akbar! Asirratti isinirraa dhaabaa walaloon koo baay'ee dheerata waan ta'eef sa'aatiin hin jiru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.